Dhugumaa jaldeessoo intalli koo duuteetti kottaa fuudhaa awwaalaa jedhe dhugumaanii. Mee seenaa dhugumaa otoo hin seenessuun dura walaloo kanaan jalqabna. Oromoon qofaasayyuu guddaadha tulluudha. Oromoon maqaan qabu cariidha qulqulluudha. Bishaan lagaa dhabdemoo maaliif akkas turooftare? Oromoo qomoo kee dhabdemoo maaliif ormaaf ulfooftare? Oromoon qulqulluudha hin tureessin namni kamuu otoo lubbuudhaan jiruus sanyiin kun makamu. Maaliif wal mattare Oromoo kaleessa qulqulluu ture jedheetu dhugumaan intala isaa garaa mure. Isa isheen ormaaf ulfooftes ulfa ishee garaa baasee jaraa siidii sanas aree biyyaa baasee jedhamee kan walaleeffameef dhugumaa jaldeessootti himu. Dhugumaan jaldeessoo bara durii bulchaa ona Limuu fi Haroo Limuu har'aa yeroo turan maatiin nafxanyootaa gareedhaan bishaan mormor ce'uun qe'ee bulchiisa isaa keessa qubatu turaniin. Dhugumaanis yeroo duraa nama isaanii see hata'aniif murteessuu ittiin dubbatin callisee irraa tura. Booda keessa dubbiin dhugumaa akka malee aarsu tokko dhalate. Innis dargaggeessi nafxanyaa fi intalli isaa akka wal jaallatan dhaga'e. Intala isaas waamee yeroo gaafatutti isheenis akka jaallattuuf ulfooftee fi akka jirtu itti himte. Dhugumaan ni aaree akka malees gadde. Utuu ani lubbuun jiru sanyiin kun makamu jechuun intala isaa manatti ol waamee garaa ishee muree ulfa sana keessaa fuudhe. Intalli isaas battalumatti boqotte. Yeroo kanatti dhugumaan firoota isaa waamee intalli koo duuteetti kottaati awwaalaa jechuun reeffa intala isaa awwaalchise. Kana booda egaa kan dhugumaan jarootaa siidii naftanyaa kanatti kan inni garaa jabaate. Lolli gidduu isaaniitti baname. Dhugumaan lolee injifate. Ari'ee jiddaa yookaan giddaa shiiramuu fi amurru keessa dabarse. Abishee garbaattis kenne biraa deebi'e. Yeroo itti kennus jara kana qe'ee kuufin kaa'ee ariitii mormoritti naqii ceetee qe'ee isheetti agaltuu yoo as teesseen sanyii keessi maktii jechuun ofirra deebi'ee gale. Abisheenis ari'ee laga mormoritti naquun ce'uu ishee otoo mirkaneeffatin ofirra deebi'ee gara mana ofii gale. Jarri handaara laga mormor otoo hin ce'in taa'uu eegalti. Suutuma suuta of ijaaraa baay'achaa bakka Caabir jedhamee waamamu jiraachuu eegalu. Hanga guyyaa irraa Caabir bakka jedhamutti afaan Oromoo hin dubbatamu. Abishee komadhee dhugumaa faarsuuf miti. Dubbichatu aadammaa kanaa wajjin wal qabata. Dubbii yeroo sana abbaa gadaa dhugumaa jaldeessuuf galetu har'a namoota keenya hedduuf galuu dha'ee didalkama hamaa nutti fide. Maddi seenaa kanaa himamsa afaanii abboota irraatiin. Viidiyoo seenaa dhugumaa jaldeessoo wajjin wal qabatu kan biraa liinkii isaa diskiriipshinii jala isiniif kaa'aa achirraa ilaalaa. Galatoomaaf ulfaadhaa.